namni guddaa namni beekaa yoo dubbatu nama dura dubbate wanni dubbatu waan jiru dubbiin binti sanii fayyadaman jirta maan dubbadhaaf Dr. Ibsaan maqaan hin beekaa Dr. nama lafti kun qabdu Dr. Ibsaan qabaa akka baratan abdii qabaa nama akkanaa kanaaf jabeeffadhaan isaan jedhamu. Duraan gara hojiitti yoo lolba'uuf yaadu akkam guutan jechuuf yaade yeroo ammoo isaan akka nuwwatan yoogeessee jirti hayyoonni barattoonni barsiisonni barreessitoonni qondaaltonni mootummaatti osoo jiraatan kan akka Dr. Ibsaa akkam walfaman isin jedhan. Ani nama tu dura qabatee haasa'aa mana dura qabatee haasa'uu waan hin beeku egaa haasa'uu hin dandeenye waan haasa'aa garuu waan hin haasa'uu barbaadaan qaba. Sagalee kana gurguruu hedduu waliin jemmuu beeku. Akkaataa maatii itti fayyadaman waan wal'aanuu hunda dura Arabbii guddaa dhagaa asitti wal nu agarsiiseef galmee hanga'u waldaa barreessitoota Oromiyaa bakka bu'ees dhaabbatee dubbachuu guyyaa taphatadha. Isinis itti argamu sana gammachuu guddaa. Warra sagantaa mana qopheessu hundaan galatamuun jaallanii dura duratti itti aansuudhaan barreessaa kitaaba jabanaa Iliyaas Abdallaa Muhammad Siraajii sirriidha. Muhammad Siraajii barreessaa kitaaba kanaa Iliyaas Abdallaa Muhammad bakka gammaddee jaa firoota fi maatii waahila isaa warra waliin cimsatan baga guyyaa kana agartanii isin jedha. Akkuma Dr. keenya dubbatti jabanaa guujaani nuti jimatti ture jabanaa ilaasamuu kitaaba barreessite kanaaf warri jabanaa rabbuma dhugumatti kitaabni nama ajaa'ibaa qaba. Keessa isaallee waan ajaa'ibaa qabu abdiin qaba. Hundina isaanii qabu kutumsa qaba. Waa'ee dubbisuu waa xiqqoo jechuudha. Kitaaba dubbisuu jireenya keessatti bakka guddaa qaba. Keessattuu amma ijoolleen kitaaba dubbisuu amaleeffatee yoo akka amaleeffatu godhanii egeree isaanii haala mijeessuudhaan yoo waan akkasii godhanii warri maal seennee waggaa fuulduraatti humna hedduuti ganaa ilaalaa jiran ganaa ta'anii qabuuti. Ijoolleen aadaa dubbisuu yoo qabaatte hirmataa fi dandalamummaa hin qabaatu jechuudha. Waan garaa baay'ee isa gaafataan gosoota baay'ee isa dhufa. Kitaabni waa'ee hawaasa saayinaa namaaf ta'a. Kitaabni barsiisaa namaaf ta'a. Ijoolleen mootummaa waa dubbisuu isin muuxannoo jettanii muuxannoon muuxachuudhaaf malee jechi dhugaa dur warri walitti fayyadamaa ture mooxannoo eksperiyansii jechuudhaaf jechuudha. Kanaaf mooxannoo jechuun kan fayyadamu. Ijoolleen waa dubbisuu horatee faayidaa dubbisuu galtee mana barnootaa keessatti ijoollee biraa jiraatan carraa jechuun baruuf akka qorattoonni hedduun dubbatanitti jechuudha. Ijoolleen dubbachaa jiru ittuma faayidaa dhaabbatu. Ijoollee waan akkasii baratan jechuudha. Kabiraan waa dubbisuun haasaa nama barsiisa. Haasaa bareedaa haasa'uu waa dubbisuun faayidaa qabaa jechuudha. Hambiraa dandeettii waa barreessuu namaatillee ni fooyyessu jechuudha. Dubbisuun mormeen sammuu namaa dalagaa godha. Dadhabbiilee nama barbaada jechuudha. Namni tokko dadhabee yoo dubbise dadhabbiin san nagahee keessa jiraatu jechuudha.
namni immoo mootummaa waa dubbisuu yoo qabaate yeroo hunda bashannana. Wasaraa isaa ba'u nama biraa isa fudhachuu jechuudha. Wasaraa maali? Wasaraa maali jechuudha? Afaan Amaaraatiin dubbatanii nama biraa isa barbaachisuudhaaf hin bashannansiisa. Kanaafuu qaamni jireenya keessa bakka guddaa qaba. Kanaafuu furtuuwwan kana kitaaba dubbisuudhaa jechuudha. Kan kitaaba saayikooloojii hundarraa wanta nama gammada baay'ee kitaabni saayikooloojii kana hunda caalaa sammuu namaa bilisumsa. Bilisummaa waan garummaa namaa galuutti garummaa sammuutii fi garummaa qaamaatu jira. Uummanni Oromoo garummaa sammuu jalaa ba'a. Kitaaba kana uummata Oromoo garummaa sammuu jalaa baasa. Uummanni sammuu isaa bilisuudhaaf kitaaba kana dubbisuu qaba. Kitaaba yoo dubbisan barreessaa isaa nama jedhu kitaaba. Faayidaan barreessaa faayidaa sammuutii fi faayidaa qaamaa jechuudha. Ana barreessaa kanaa jajjabeessuun dirqama jechuudha. Namni itti yaadee guutamuu qabu jechuudha. Barreessaa hangam takka sobee hin beekne eegalee guutamuu ture. Gara waldaa itti deemuu fiizikaa waldaa barreessitoota Oromiyaatti barreessitoonni Oromoo hojii isaanii karaa garaagaraatiin fayyadamanii fudhachuu jira. Hojiiwwan hojjetamaa jiran keessaa tokko damee adda addaatti banudha. Damee jalqabaa banamee jiran jalqabaa isaatti banamee magaalaa Shaashamanneetti baname. Damee lammaffaa baha Oromiyaa taasisetti argama. Asii barreessitoonni gaggabaabaa jiran walitti gurmaa'uu qabanii walda'iin illee isaan isaa jechuudha. Waan waldaatti ogummaa dubbatu walda'iin barreessitoota Oromiyaa bara 2010 kan hundeeffame barreessitoota hangafa jechuudha. Kan nu jiran kan nu jirre jechuudha. Kan akka gaaddisaa gurbaa isaan jiran keessatti hanga ammaatti hojii hogbarruu Oromoo dorgomaa hojjechuu jira. Walda'iin kun miseensota dhibba waan gammaatti waajjira masaajii dhibba laalaa Oromoo Finfinnee keessatti banate. Hojii Oromootti dalagaa jira. Walda'iin barreessitoota Oromiyaa gammaatti kitaaba hogbarruu afaan Oromoo barreessitoota haaraa maxxansiisuuf dhaqabaniin barreeffaman adda addaa waldaa'uudhaan kitaabota gurguddoo fi keessaa kitaaba 5 filachuudhaan maxxansiisaa jira. Walda'iin barreessitoota Oromiyaa afaan Oromoo TVA kan akka FIB, OBN fi kanneen biroo hariiroo gaarii gama raadiyoo OBN, FM Finfinnee TV, FBC waliin dhimmoota Oromoo irratti dalagaa jira. Walda'iin barreessitoota Oromoo gara biraattis karoora guddaa qaban jiraatanii namni kitaaba bakka adda addaatti wanti karoora qaba. Mana maxxansaa mataa isaa qabaachuuf karoorfatee jira. Hojii hawaasaa garaagaraa jechuun kanneen birootis karoora hedduu qaba. Waan karoorfatan milkeessu karaa garaagaraatiin deeggarsiisa barbaachisaa kana mootummaa fi uummata baay'ees tumsa guddaa walda'iin barreessitoota Oromoo. Yeroo kanatti ta'us cinaa dhaabbachuun deeggarsa barreessaa deeggaruu waldaa deeggaruu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni barreessitoota haa dhaabbachuudhaan ija mana Oromoo osoo taane jabana bisuudhaan barreessaa Oromoo haasofaa ilaalcha tumsuun sun jira. Labataa kitaaba dubbisuu haa humnu maaliif kitaaba dubbisuun faayidaa qaba? Kitaaba dubbisuun namni kitaaba dubbisuu tokko ni jijjiirama. Namni jijjiirame immoo ifi jijjiiramee hawaasaa fi biyya isaatti jijjiira. Kanaaf biyya keenya jijjiiruudhaaf ifaa jijjiiruun sun ta'a. Galatoomaa jechuun biyyatti biyya kanatti bal'ama kabajuu ganama kuma fuudhan nama bakka ta'a. Mee warri waan dhuftan sana ta'a.
shamarran Oromoo ta'a. Aadaa akka qaamni bal'ama kabajuu namni sa'a kabajee hojii akka gowwaatti bal'amummaa. Haara. Ana kan jadi apa? Gowwummaa bal'ama kabajee gowwaa sana jaani badoo sana jaani bal'ama kabajaa bal'ama maaliif ufeetu samaadha dhufu jira maaliif garuma deemaa jirti hundi yookaan sana dhufan maaliif taata dhufee kan qabu saniifuu itti gaafatamummaa ba'uun mataa ishee garuu qabu ta'eef ibiin dura dura qofaa jirti ibiin kun dhufee kabaraatti keessatti jiru hundi halifa kabaraatti yoo ta'e waan ta'eef warra kabaju haa qabu alla mallaqa